Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network irraa oduu guyyaa irraatiif qabanne kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu waliin Ambadaasaa Jaafari. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo kaampaasaa Haacaaluu Hundeessaa keessa baratan duguggaa sanyii Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuuf hiriira mormii wayita qindeessaa jiranitti humnoota waraana EPPtiin reebamuun gabaafameeti jira. Hanga gabaasa kana qindeeffannutti barattoota kanneen dormii irra deemuudhaan isiniitu hiriira qindeessaa jira jechuun reebaa akka jiranis barataan tokko kaampaasaa Haacaaluu Hundeessaa keessaa nu biraan gaheeti jira. Duguggaa sanyii humnoota naannoo Amaaraatiin Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Guutuu oduu kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Lola duguggaa sanyii Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Haaluma wal fakkaatuun halkan Edaanaa Hartummee Forsee bakka Bishee jedhamtutti lolli kan gaggeeffame yommuu ta'u, humnoonni mootummaa federaalaa irraa dhaqan lolicha tasgabbeessuuf naannoo sanitti bobba'anis hanga yoonaa lolicha tasgabbeessuu hin dandeenye. Akka namni jiraataan naannicha irraa dubbinne tokko nuuf ibsatti ammallee gaagaamni lubbuu fi qabeenya akkasumas miidhaan qaamaa dhaqqabaati jira jechuun dubbateeti jira. Humnoonni maqaa Minilikiin of waaman kanneen naannoo Amaaraa irraa dhufan Oromoota Walloo hiikachiifnu malee hin gallu jechuun Oromoota kanneen irratti meeshaalee gurguddaa fayyadamuun duguggaa sanyii raawwataa jiran jechuun namni kun dubbateeti jira. Garuu qaamoleen nageenya eegsisuuf federaala irraa dhufan hanga yoonaa murtee tokko nuuf hin kennine jechuun dubbataniiti jiru. Hanga ammaatti iddoowwan garagaraatti lolli itti fufee jiraachuu kan dubbatu namni kun hanga yoonaa ammoo lolli kun dhaabbatee akka hin jirrees mirkaneessaniiti jiru. Kanaaf Oromoonni naannoo biraa jiran Oromoota Walloo akka dhaabbatanis namni kun itti dabaluun gaafataniiti jiru. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummata Walloo namoonni lama xiyyeeffannoo waa'ee duguggaa sanyii Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jiru muummicha ministeeraatiif gaaffii dhiyeessaniiti jiru. Guutuu oduu kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummata Oromoota Walloo namoota lama xiyyeeffannoo waa'ee lola Oromoo Walloo irratti xiyyeeffate gaafataniiti jiru. Lolichi maqaa eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf qaama garagaraa itti moggaafamuun uummata keenya irratti baname jechuun balaaleffataniiti jiru. Lola sababa Oromoo Walloo irratti humna addaa Amaaraatiin banamee jiru eenyummaa bu'uura kan godhatee Oromoo irratti kan banamedha jechuunis dubbataniiti jiru. Seenaa abboota keenyaa deebisna jedhanii akka uummata keenya irratti raawwataa turan deebisuuf qaama maqaa Minilik moggaafatanii Walloo buufatanii akka waraanaa uummata keenyatti raawwataa jiru. Nuti miidiyaa hin qabnu, aktiivistiis hin qabnu, haqa keenya garuu eenyuuf hin dhiibnu kan jedhu miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa godina Walloo keessaa namni tokko kan ta'e akkasumas maqaa ABO Shanee kan jedhu saba keenya irratti maxxansanii uummata keenya Walloo irratti yakka raawwataa jiru. Humni siyaasaa kanneen akka Abiin Kiristiin Taaddalaafaan Oromoo Walloo keessaa ba'uu malee abjuun keenya hin dhugoomu jedhanii duula nutti bananiiti jiru. Godina keenya diiguuf hojjetaa jiru. Amaararraa namni ajjeefame uummata nagaa jedhama. Yoo Oromoorraa ajjeefame ABO Shaneedha. Kuni maali jechuun muummicha ministeeraa gaafataniiti jiru. Godina saba Oromoo Walloo kan eenyuyyuu kuteenuuf kan otoo hin taane abbootii fi haadholeen keenya qabsaa'anii itti wareegamanii nuuf dabarsa jettu ammoo miseensi mana marii bakka bu'oota uummata godina Walloo keessaa tokko kan taatedha. Dhimma kana muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waraana humna addaa naannoo Amaaraa maqaa balleessuun haa dhaabbatu, nageenya kabachiisuuf halkanii guyyaa hojjetaa jiru jechuun yaada waraanaa humna Amaaraa keessaa tumsuun deebisaa kenneeti jira. Haleellaa naannoon Amaaraa saba Oromoo Walloo irratti raawwachaa turee fi ammallee raawwachaa jiruuf sagalee keenya ol kaafnee dhaggeessifanna jechuun koongirestiin federaalistii Oromoo dubbateeti jira. Guutuu oduu kana Zakariyaa Shaafii akka armaan gadiitiin kan isin biraan ga'u ta'a. Haleellaa naannoo Amaaraa saba Oromoo Walloo irratti raawwachaa turee fi ammallee raawwachaa jiruuf sagalee keenya ol kaafnee dhaggeessifna koongiresii federaalaa Oromoo KFO.
bara 1847 mootummaa gonfoo Teediroosii eegalee sirni bittoota kaabaa keessummaa bittootni Amaaraa fi Tigree hanga Aabot injifannoo gonfatee darbutti warsaamichi aangoof tokko isaa biraarratti olaantummaa gonfachuuf falmii gidduu isaanitti taasifamaa ture keessatti Oromoon Walloo karaa irra ijjetanii walitti darban gochuudhaan badii isaa malee yakkamee barootaaf ajjechaa fi gudduu gala dirree waraanaa ta'uun keessummeesseera. Har'as itti fufee jira. Keessummaa bu'uura aangoo isaa amantaa ortodoksii kan godhate mootiin Tigraay Yohaannis Afraffaan saba Oromoo Wallootiin amantaa koo fudhadhaa cuubamaa kan hin taatan taanaan biyya koo gadhiisaa ba'a jechuun amantaa aadaa duudhaa afaan isaaf saba murataa ta'e Oromoo Walloo irratti murteessuun qulqulloonni saba Oromoo Walloo garaa jibeeyyootiin lubbuu isaanii dhabanii dhumaatiif saaxilaman. Akkuma maqmaaqsi haati nama hin dhalin nama hin dayin jedhu waggoottan 166 hunda jaarraa 19ffaa bara sirna bittaa mootii Teediroosii eegalee hanga jaarraa 21 bara humna addaa naannoo Amaaraa ammaatti haala baay'ee wal fakkaatuun haleellaan itti fufee jira. Asii olitti akkuma ibsuuf yaalle uummanni godina saba Oromoo Walloo waggoottan 166 garaagarummaa amantaa aadaa afaanii barsiifataa duudhaa kan kana fakkaatan kunuunfatee waliin jiraachuun gargar ta'uu isaa caalaa uummata miidhagina Itoophiyaaf iddoo guddaa fi hiika addaa kennaa jiraate ta'uu isaanii namni fayyaa qabu kamuu hin haalu. Dargaggoon Walloo gumii aartii adda addaan gurmaa'anii Oromummaa isaaniitiin obboloota isaanii Oromoo wajjin Itoophiyaa ta'uu isaaniitiin firoottan isaanii Itoophiyaanota biroo wajjin walitti dhufanii waltajjii hundarratti fakkeenyummaa miidhaginaa fi jaalala ta'aniiru. Oromoon Walloo murna siyaasaa Koongiresii Federaala Oromoo KFO yookiin adda bilisummaa Oromoo ABO waan ta'aniif odoo hin taane Oromummaa fi eenyummaa isaanii calaqqisuu qofaaf carraa eeggatame sababni uumame fedhii dhiphaa garee bittoota aangoota guutuuf jecha humna addaa itti bobbaasanii uummata nagaan jiraatu gooluun Koongiresiin Federaala Oromoo baay'ee kan rifaasisee fi gaddisiisedha. Saba kana maqaa paartiilee siyaasaa itti maxxansanii bu'aa siyaasaaf rasaasa humna addaatiif saaxiluun seenaanis seerris siyaasni hamileenis moraaliidhaanis dhiifama kan nama hin taasifne ta'uu yaadachiisa. Oromoon Oromoof akka dirmatu wal bira dhaabbatu dhaamsa keenya dabarsaa naannoo Amaaraa saba Oromoo Walloo miidhaan irratti raawwatamaa jiru turee fi raawwatamaa jirus sagalee keenya ol kaasnee dhageessifna. Yeroo dabalataa biraa odoo hin taafudhanneen humnoonni gocha duguggaa sanyii irratti bobba'anii fi bobbaasan hundinuu ariitiin seera duratti akka dhiyaatan hawaasi addunyaa fi biyya keenya guutuun nu cinaa dhaabbatanii lammiilee keenya bakka kamittuu dhumaa jiran akka baraarruuf ariitiin waamicha namummaa isinii waamna. Koongiresii Federaalii Oromoo. Guyyaa har'aa hiriirri duguggaa sanyii Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jiru balaaleffatu Harargee Bahaa aanaa dirree xayyaaraatti gaggeeffameeti jira. Utuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Godina Harargee Bahaa aanaa dirree xayyaaraatti hiriirri mormii guddaan gaggeeffamaa ooleeti jira. Qarree fi qeerroon godina Harargee Bahaa aanaa dirree xayyaaraa hiriira mormii guyyaa irraa gaggeessaa oolaniin ajjechaan Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jiru haa dhaabbatu jechuunis gaafataniiti jiru. Oromoonni Walloo baroota hedduudhaaf waan Oromoo ta'an qofaaf ajjechaan irratti raawwatamaa jira kan jedhan qeerroowwan kunneen mootummaan yeroo ammaan tanaa biyyattii bulchaa jiru maqaa ABO shanee jedhuun Oromoota iddoowwan garagaraatti ajjeesuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan wal qabatee gara naannoo Amaararraa kan seenan humni naannoo Amaaraa maqaa Milik jedhu moggaafatanii seenaa abboota keenyaa deebisna jechuun Oromoota Walloo irratti duguggaa sanyii raawwataa jiru. Kun haa dhaabbatu jechuunis gaafataniiti jiru. Maqaa ABO shanee jedhuun Oromoota Walloo lafarraa duguguun haa dhaabbatu. Mootummaan yeroo ammaan tanaa biyyattii bulchaa jiru kun hatattamaan filannoo haqa beessatee haa gaggeessu jechuunis gaafataniiti jiru. Hooggantoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiranis haa eegaman jechuun dhaadannoo dhageessaati jiru. Hanga ammaatti gaa mootummaan yeroo ammaan tanaa biyyattii bulchaa jiru kun lola uummata Walloo irratti raawwatamaa jiru kanaaf furmaata waaraa tokko hin finne. Humni waraana Eertiraa daangaa Itoophiyaa seenee yakka hojjete kamiyyuu hin fudhannu jechuun muummichi ministeera Abiyyi Ahmad dubbateeti jira. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a.
Humni waraana Eertiraa daangaa Itoophiyaa seenee yakka hojjete kamiyyuu hin fudhannu jechuun dubbateeti jira Abiyyi Ahmad. Lola Tigraay mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuun jedhame waamame irratti loltoonni Eertiraa hirmaachuu fi sarbama mirgoota namummaa garaagaraa raawwachuu isaa Ameerikaa dabalatee dhaabbilee mirgoota namummaa himachaati turan. Abiyyi Ahmad dhimma loltoonni Eertiraa yaada yookaan kun kan durati gaafii mana marii bakka bu'oota uummata irraa dhiyaateef deebii yoo kennan uummataa fi mootummaan Eertiraa olmaanuuf oolan hin dagannu jechuun dubbateeti jira. Waraanni Itoophiyaa daangaa irra ture gara giddu gala Tigraayitti socho'uu wal qabatee loltoonni Eertiraa gara naannoo daangaa duraan loltoonni Itoophiyaa turanitti socho'uu hima. Kanaaf akka sababaatti gama Eertiraa irraa kan dhiyaate yaaddoo nageenya biyyaalessaa qabna kan jedhu ture. Loltoonni Itoophiyaa bakka daangaa wayita deebi'an loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa ni ba'u jechuun dubbateeti jira. Loltoonni Eertiraa gara giddu gala Tigraay seenuu fi yakkoota ittiin himataman raawwachuu isaa ifatti hin dubbanne. Haa ta'u malee loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa yakka raawwatan kamiyyuu fudhatama akka hin qabne dubbataniiti jiru. Dhimma kanarratti qondaalota Eertiraa waliin wal arginee mari'achuu fi waltajjii mijeessaa akka turan dubbateeti jira. Loltoonni Eertiraa qofa osoo hin taane miseensi raayyaa ittisa biyyaa dubartii gudeedan akkasumas qabeenya saaman seeraan ni gaafatamu jechuunis dubbateeti jira. Humni addaa naannoo Amaaraa lolichatti kan seenee affeerame akka ta'es dubbateeti jira. Humni kun Tigraay keessaa haa bahu jechuun kan biyyoonni akka Ameerikaa gaafatan fudhatama hin qabu jechuunis dubbateeti jira. Bakka barbaannetti bobbaasuuf mirga qabna jechuunis dubbateeti jira. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network irraa oduun guyyaa har'aatiif qabnu hammanuma anaasaa oduutiin ammoo walitti deebinutti qophiilee Oborraa Global Media Network afaan waliin turtii gaarii.